dhala Oromootiin jee shanyii keessa nu galchitee dhala biraa akka nutti naarsin amaanaa. Ama hanaa dubbii kana tanisiim beekaat shanyummaa tanaas ofta dhala Oromoo gootaan jee. Ani manguddoo irraa hin dhagee. Ati ammaas deebitee dhalaan isee itti kana an tana keessa jiru firaa. An dhaqqa walaa soggalaan. Wallaahi dubartiin jaa. Walumaa galatti fakkaatoo ta'e. لا من قدونا كم جت بيتا ما كنا رانديبسين أنا كسرنا وبدو شيء من رانديبسين سو كم يتم دو تاني متيجي نشارو لينا سويه جن أنا جن يا ركسات فيجي لا يا رجال فين أنا في روني بيتا ما ياسين فاس بيتا والله ده لا هيدو نبرة جرات شكوري سيجالي dala lammi guutuu dala Oromoo datakkaan nabra jiraachuu ture tanaafuu gosummaa biyyummaa waan akkasii qabu keessa rabaa sitti hima garuu gosee fi beekuun bareeda ati hin qabdu wallahi billahi ni beeka wallahi billahi hin qabu dala guutuu nabra jiraachuu ture dala guutuu dala Oromoo datakkaan nabra jiraachuu ture tana keessa rabaa amma if dalagay bilbilas dalaa kunyini dalagatani ana ma dalaa kudatakka iPhone wallahi dalagatan amma saahibu berbaye dalaloleti ko ber akana itti magi dalaloleti ka bajabra betul bega dalalole ko tu jati yas kinati nole da koy sirrat am jab nole da bega bada bo nole da laki an Oromo mutiyan Somali da garu an Somali da Yasmin to ma Somali ati oborra da tayyib firo an ala ano borra ana tindi biati an olenta An Oromoo dhammoo. Oborran jaale bit me isinu tu kuda ka bandira de saniftu bogol ani lalla kasilalla Wallahi an Oromoo. Oromoo. badra wali be bandira ko saniftu bogoda bandira ko saniftu bogoda jaale du kamti borraan hin dalagatu jaale luma bakasin jaale du kamti Oromo kesa Yasmin gutti siga firo Yasmin aki jan daya haya dalano borrajan jarsi si kun miskina ma kam hay sin jo si polo kamnati Tabiraati. gosumma di sa te abo tole aye gosumma tinjuru bar waaw man jama saw jira male gosumma miti wallahi seen obaleetenya gosumma beenuti gosummaa dhiisnee jira lakki Oromoo la firo da khalini fi gosummaa kana dhiisnee jirra miti lakki dhiisnee asu dhiisnee jirra osoo hin ta'in numaa hin beenuti duraanumaa exactly wali galle Waan akkanaatiif takkaata balleessu. an wallahi wa billahi wanni gosati jarra na duftullee lallayyaadheetu gosummaan isa naasin barbaachisu ni hun fadhuwan hallayyaa seena barbaachisaa miti walla namni inni namaa takka namummaa fi gartee imaana qabaachuu wal caalasi galee namni maaliif yoo gisee gartee waan takka taate illee namni kun kan si gargaaru gosa bichaa miti wallahi nama si gargaaru hedduu jira wallahi an gaafa inni dhaa keessee turre ture san gosaan na gargaare Oromoo bal'aa tanaa hojjetu naaf dhaabbatee jechuudha nama nan beene nama na hojii nyaati nama gosa xiyyan ta'in kanaafuu gosummaa jala hin deemina. gosa bakka Obboleettii wardaa qashtiidha akkee galatoomii. aw barati lafatti irra bareedaa barati wallahi viidiyoodhaan bara isaan way viidiyoon kun bara gisee nama bareedaa ni fokkisa wallahi laazim Abootaa kaa. wallahi asu wallahi awwaati tana miti Suuraa isii jirti. amma bikkiin jiru tana maqaa haarii itti baasan ganda kana Achi makiinaa gina. Haayee firoo. Warda irra bareedu dhiisaagaa naaf wardaa walitti dhaginaadha. Maal jechuudha? hai Warra muutii sirra. amma dure tanaayim tisi rasa obreti warda jatte hayi sii bar Siimee tureemi. intaladera kheti nan jennain sanif Wallaa. Firoo nani raafanne jechuu bara. Akkamitti sirraan fakkaata? an dhagay wallahi asanti wallahi amma hanjamaaf illee jiru gudduma takka namaa wajji taa'ee waa'ee keetii tiyaase yoo rabbi fuula kee dura si dabarse irraa dhageessame wallahi
asaantiin hedduu bareeduudha. Nama argee keessaa akkasii bareedu hin jiru naan jennatti. Akkasii bareedu. Ani. Ajaa'iba! Hayyee. Wanta akkas jees namatti akka biraa. Maammi akkuma hin miidhamu. Asaan tun nama dhalaa keenya hedduudhaaf dalagaa uumee nama ifiifillee nama dalagattuudha. Sigalee nama kabaja nama hundaa qabu. Sabboontuu namaatii nama haadha abbaa ishii jaalatee kabajuu. Obsaan akka jiru agartee si jecha jaartii eegalee obsaan kun. Obsaan naa jechuudha. Ganda keenya laafuun waan Si jecha jaartii eegalee. ganda keenya sin agarsiisu. Laafuu sirba. Biroo Jaartii sirba. ani biroo obsaan akka jiru agartee eeguma ati natti himteen jaartii eegee jiru. Hedumatti gaa'u. Obsaan kam? Komantii dubbisu. Yaa firoo bultii lama naa kenna geetti. Mee qabi obsaan? Jaartii isee isii jaaladhee. Amma namni kanaa kun dhalaa footoo dhiirarra kaayete malee. Garuu nama hedduu jira akkasitti. Hayi firoo ol galchineetitii dhiira ta'a firoo dhugaan sitti hima. Mee ol galchaaf? Olgalchuun olgalchi. Firoo qabdiin maali ammaas? Hootii kararraa ol galchine. Wardaa kanarra wal loltan hin dagatiin ammaas. Jecha kanaa Dhiiraayyee dhalaan barreessa. Dhiiraa barreessa. hin barreessu dhalaan akkana jettee ni barreessiti. Kunaa isii deemu jira. Asumaami? Akkana seenaa? Achumaraa deebi'e egaa? Sa'uun bareedaa dha mucaan kun. Seenitti ilaale. Inumaa jala seentee ilaalti maaliif sababni hoo? Dhuguma seetii Namni moo? gochuu jira gaa bareedaadha nama bareeda. Allah maammee garaa si nyaate akkam dhugaa? Maammee. Maammeetitu dhageetii sirra ilaalee dhufee jala seetii ilaalee dhufee. Bareedaadha bakka bimaa fi adda baasee. Lakki aan bareedina fuulaan fedhanii. Bareedina fuulaan kun nan baasu maaliif? Mee qooyi waliin galchaame. Wayii garaas dadhabee miidhame. Firoo eessa deemuu jirta? Noo manuma keessaan jiranii. Duuba akka deddeemta akkana gamanas gamasis maal taate? Lakki makiinaatu bar walitti dhufeen makiinaatu walitti dhufee adda baasu jira. Okay, akkasii. Wanni taasisaa? Obsa. Oo. Viidiyoo nu bani. Obsa. Hayi. Dhalaadha dhugatti bakka. Dubbachuu Dalaan komantii akkanaan barreessitu. Ekkoo ayyee viidiyoo bani viidiyoo bani. Obsaa viidiyoo bani. Asu ati bareedina fuulaan feetu. Furoodha. Ilmi wal namaa dhiira siin hin jenne. Gartee firoo. Kaya adda firoo kaya qixaqixaadha. Firoo Mee kaya. qabni qabni. Kunnoo obsaa ka jiru kun kaasi cinaa kana jiru. Dasii qajuu kana moo? Obsaa ka jiru kun. Dalaadha jenne ati. Hajibaan. Ka viidiyoon as biyya kana baata? Yaa isee. Awoo kanaan akkamitti na laadha jaanii maraadeen? Hayi. Hogguu duraan jenne. Ani akkamitti yaa'e ija qabu kan inni dhiira jedha laadha jiru. Wallaahi amma xiqqoo dura inni komantii barreessinaan daraadha jenne. Sagalee dawoo laaltan malee naa miti. Ajee. Awoo Wallaahi. fuullee takka faatu keessa taa'u jira. Oliin dhagaa fuullee. Fuullee ta'u. Fuulleetu. Wallaahi kigaa ni beekaan wal baranne. Beetu dhiisi oodeen. Dhiisi faayidaa siin qabdu dhiisi. Maaliif fakkiin faayidaa hin qabne firoomsaa? Kun firooyyeen jiinii jala naadhaamni firoomsa jijjiira. Firooyyeen jiinii. Ammas akkas jaanii. Laal kana ofirraa eegaa jiin. Maal? Maal isaan? Itti deebitanii dubbatinaa jiin.
Fuulaas garagalchuun hin taatu kaa dhorkaadha. Nu akka ta'e. Haatee teenya wallaahi ootuma ofirraa qaban gaa nuti hin beekne akka itti agarteefu. Irraa buuteensa. Irraa bu'uun dhabdu. Hayi michoo isa baaftan sataan sanoo. Yaasimi maaliif ariita qo'ina tura? Siifi kenna kan jirti. Hayi qarshii kuma shan jetteessa? Duboo. Sababa nuun danda'a maallaqa hin qabne maali michoo sana kan hayyayyaa nama biraa hedduu jiraamii irraa fudhatu. Yoo nuti dadhabnellee irraa fudhachuu qabda wallaahi wabillaahi. Wallaahi utaanee irraa fudhachuu. Otte haasaa hin argine. Jaarsaa irratti dabale qaama amma abbaa foonii irratti dabaleeti. Ni agare. Hayi us dasinaan. Oo namni kun isiidha hoo. Qarshii 20 kiyyaanis kuttee. Maame. Nama foloo nagale 20 kana itti. Wallahi billahi. Awa michoo nu shakkii wayi maali namni. Ilkii tanaan kaasaa qoyaa kutakka.